والربا بياتنوتي بكا كينيا تو بكنا كان جزيلو في الدمي Ajaa'ib ajaa'ib ijoollee wallootilleen bulloo baafte jechuudha. Ijoollee wallootilleen baala gizee san baasanii baala gizeen dhiiroo isin dura aaneetii baasee na fakkaata. Isin dura sirba kana akka waan isin qopheeffattanii akkuma ajaa'ibaatti akkuma nama sirba baaseetti taphattanii waan isin qopheeffattan na fakkaate. Mee baala gizeen kun jechuudha. Yeroo guyyaan takka keessatti walakkaa miiliyoonaa gale jechuudha. Walakkaa miiliyoonaa yeroo gale amma eessa jira miiliyoona 3. Tuqaa wayii jira akkasumas miliyoona 4 galee xiqqoo takkatu hafee jira ni gala torban kana keessa isiniin jedha hordoftoota kee kabajamoo ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalee nato jirtu bagara deebiin gara chaanaalee kana nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaalee kana haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jedha maatii jaalala of jala qabna itti dabalamaa viidiyoo keenya share godha like godha nu jijjibeessa isin jedha har'a baala gizee ijoollee wallootiin taphatan akkasumas bifa babbareedootiin kan hojjetanii akkasumas huccuu aadaa jechuudha. Asirratti jechuudha muuziqaa Maammee Sa'iid hojjetaatii jira. Muuziqaa Maammee Sa'iid osoo hojjetanii jechuudha. Akkasumas aadaalee garaagaraa agarsiisuudhaaf deddeemaatii jiranii aadaa wallootii akkasumas muuziqaa ajaa'ibaatu bahaa jira qophaa'aatii jira. Sanirrattis akka walakkaa miliyoona gashitan viidiyoo duraan hojjedhe sanirratti isiniif himeetii jira. Abdii qabna amma asumaan jechuudha. Baala gizee ijoollee walloodhaa mee waliin haalaalluuti. baala gizee jettee na waamte jarri jettee na waamte jarri jettee na waamte jarri biyya abbaa biyyaatiin tola warra abbaa biyyaatiin nuti bakka keenyatu bakkanaa kan gizee nu fidde miti. Kan gizee nu fidde miti ijoollee walloo inni walakkaadhaa kun jechuudha inni walakkaa kuni akka ajaa'ibaatti sirba tana beeka jechuudha. Akkasumas shooddan ishittiin kun irra dheertuun tuni bifa ajaa'ibaatiin tapha beekti akkasumas ka irreecha irratti illee hirmaatasanii akkasumas maal isiniin jedhu muuziqaa hedduu keessatti argeetii jira jechuudha. Mucaa kana adda durummaan hirmaataa keessattuu ijoolleen tun jechuudha bifa guruppiidhaan jiranii aadaa ofiidhaa ibsuudhaan jechuudha. Kanaaf ijoollee tun baala gizee jettee na waamte jarri jettee na waamte jarri jettee na waamte jarri jettee na waamte jarri baala gizee jettee na waamte jarri jettee na waamte jarri. Karaan kun jechuudha karaa Finfinnee irraa Kamisee geessu kun Kamisee gadi jira jechuudha amma kasheenaa Kamiseeti kan jiranii achitti jechuudha viidiyoo kana waraabanii bifa bareedaa tokkoon jechuudha akkasumas aadaa wallootillee kana fakkaataa warroonni hin barre baradhaadha bifa ajaa'ibaatiin kan hidhatanii jiran kun jechuudha karaayyaati jechuudha. Egaa hordoftoota kee kabajamoo raayyaan illee kan walloo ta'uu agarsiisa jechuudha viidiyoon kuni. jettee na waamte jarri jettee na waamte jarri nanji faare yoo tole bare yoo soban malee dhiiroo gootee na taraa dhiiroo gootee na taraa ulfana kadhaafu. Ajaa'iba baay'ee takka nama hawwatan mee dhugaa dubbadhaadha dhugaa dubbatanii jaalalti hin baddu bifa ajaa'ibaa takkaanii jechuudha viidiyoo kana waraabanii akkasumas lafti Itoophiyaa tunillee ni bareeddii maal isin jedhu jechuudha kunoo akkuma argaatii jirtan jechuudha lafa jechuudha arungaatee akkasumas magariisa jechuudha nama hawwatudha jechuudha ijoolleen illee bifa ajaa'ibaatiin viidiyoo kana waraabdee keessattuu gara TikTok kana jechuudha baay'ee takka jaalatamanii baay'ee takka immoo akka viidiyoo biraadhaa hojjetaa jiran jechuudha agarsiisanii himanii dubbatanii turan jechuudha. Buufaan ulfamaa fuudhee baala rakkata bubbisan malee dhiiroo hidda wal dhabbii goone sayyoo. Asirratti jechuudha mucaan kun immoo sirba ni danda'a jedhee abdii qaba garuu sirba inni baasellee hin agarree sirba ni danda'a kiyyaan kun yeroo akka laalu kana jechuudha. Ni beeksisa waan ta'eedhaaf jechuudha amma isatu jedhuutti jira jechuudha akka waan baala gizee san ofii qopheeffateetti jedhuu jira jechuudha ofii baasee tureetti. Qancaruu lammii nyaata garuu an kana dhibe sirbi sun yeroo baala gizee sun laal guyyaan takka keessatti walakkaa miliyoonaa dhaqee amma miliyoona 4 dhaqee jira xiqqoo takkatu hafe jechuudha guyyaan lama kana keessatti ni gala jechuudha ajaa'iba. Yuusaan geetoon baay'ee takka jechuudha Oromoo keessa dinqisiifameetii jira jechuudha.
Sayo sayo, bubbulu kasaan koode. Sayo sayo, sayo sayo. Sayo. Ni taphatan jechuudha. Asirratti ijoolleen illee tapha akka ajaa'ibaatti dandeessi. Akkasuma immoo aadaa walloodhaa agarsiisuu irratti ijoollee beekamtuudha ijoolleen tun. Sayo sayo, sayo gadaa meelbaa. Sayo sayo, gabbisi gadaa baafee gurbaa. Laal bakka sanitti laal gabbisi meera deebisaa turme. Gabbisi gadaa baafee gurbaa. Sayo sayo, bubbuli nagaan eebba. Sayo sayo. Gabbisi gadaa kee gurbaa bakka jedhu sanitti akkam jedhamu yoo isaan geetan jechuudha. Gabbisi gadaa baafee gurbaa. Isa kanneen fi jira jechuudha akka ajaa'ibaatti jedhuu beeka jechuudha inni illee akka saadhaa jedhuu hin danda'u akkasuma mucaan kunillee akka saadhaa jedhee jechuudha itti cabsee jira jechuudha akkasuma immoo asirratti jechuudha ijoollee tana hunda keessa jechuudha akkuma isin agarsiise tana ijoollee tana hunda keessa kan amma kun uummata xiyyaarratti qabee isin agarsiisaatti jiru kun jechuudha viidiyoo biraa keessatti illee argeetii jira yeroo taphatu jechuudha inni jechuudha shubbisa kanaaf haaraa na fakkaata mee waliin laalla jechuudha. Shubbisa kanaaf haaraa fakkaata beektani guddoo takka jechuudha dafeetii sirba kana jechuudha yeroo taphatu fedhii isaadhaa kana ofi kaasee akkasuma immoo bifa nama hawwatu tokkoon hin taphatu jechuudha suuta jeetuma akkas jedha jechuudha asuma irratti viidiyoon kun illee akkasi bira ga'u abdii qabna dhukke si baadatti cabsite itti cabsi taanuma gaa kalas. Sayo gadaa meelbaa. Ijoollee ishiin garii nagaan taphatte akka ajaa'ibaatti. Inni jechuudha suuta takka taphata jechuudha. Asirratti jechuudha viidiyoo kanaa miti illee kan biraa irratti illee argee jira jechuudha. Itti cabsi jennaan baata itti cabsite ijoollee isaan garii immoo tuni kiyyaan asidhaa kun akkasumas ijoolleen tun jechuudha shubbisa adda addaa keessatti baay'ee hirmaatanii jiran kunillee haaraa na fakkaata shubbisa kanaafi. Kanaaf nagartanilaa yeroo taphatu jechuudha suuta takka taphata jechuudha ijoolleen gadi immoo bifa nama hawwatuun bifa ajaa'ibaatiin taphatan jechuudha. Jettee na waamte jarri baala gizee jettii na waamte jarri jettee na waamte jarri. Biyya baabiyaatiin tola warra. Bifa ajaa'ibaatiin jechuudha kan hojjette ijoolleen tunillee akkasuma immoo bifa nama hawwatu tokkoon viidiyoo kana dalaganii isiniin jedha hordoftoota kabajamoo ijoollee waloodhaa qeerroo waloodhaa bifa adda addaatiin akkasuma immoo aadaa waloodhaa ibsuudhaaf akkasuma immoo muuziqaalee garaagaraa hojjetaatii jiranii viidiyoo isaanii kana jechuudha akka isa bulloo kanatti dhukkee irraatti kaastan abdii qaba akkasuma immoo asuma irratti jechuudha ijoolleen Oromiyaa kan mucaan tokko kan viidiyoo jechuudha muuziqaa walloodhaa kan hojjetanii jira. View guyyaan takkatti kuma takka mukas argatan fakkaata ajaa'iba garuu ijoollee walloodhaa garuu subscribe nama godhuun beektani view nama laaluun beektani faayidaa view nama ajaa'iba garuu angannaa ajaa'iba jechuudha ijoollee wallootun tiktok irraan baateetii amantii laal amantaa osoo hin taane jechuudha gandummaadhaan wal qooddan malee wal guddisanii maalummaa view fi maalummaa jechuudha wanni kana hin beekan na fakkaate garuu ajaa'iba nattaanii jiran kun gaafii nattee jira jirta ijoollee walloo mee jirra jedhes jala mee nami takka koomentii barreessi mee ani jirra jedhi mee dhugaa dubbadhu mee ani jirra jedhi mee nami takka koomentii barreessi ani jirra jedhi bariin jiranii bardhiiroo ajaa'iba baay'ee takka nama ajaa'ibtan garuu isinii kanaafuu mee suutumaanii sissosobneetuma akkasuma sin qaqqabanneetuma suutaan isin waamna. Akkasuma ni dhuftanii bakka dhaqxan hin qabdanii asuma irratti immoo wanni isiniin jedhu jechuudha ijoollee walloo akkasuma biyya keessa lola keessa osoo jiranii osoo cunqursamaa fa'aa keessa jiranii viidiyoo kanallee waraabuudhaaf jechuudha osoo dararamanii akkasuma immoo osoo cinqamanii maal waa hunda eeggatanii jechuudha asiin faannoon dhukaasa irra banaatti osoo isaan akkasitti cinqamanii dararamaniiti viidiyoo kana yeroo isaan isin hojjetan jechuudha
gadi zim jettanii hin callisina sappoortii godhaati irratti dalagaadha wal guddisaa isinin jedha kanaaf wal jabeessaadha ijoolleen tun ijoollee sirba ajaa'ibaa akkasuma maammis idileen sirba ajaa'ibaa qabateetii isinii dhufaati jira kanaafuu bifa nama hawwatuun kan hojjetameeti jiru kun jechuudha viidiyoo kun akkasuma viidiyoo ajaa'ibaa kan hojjetaniiti dhufaa jiranii ijoolleen tun kana bicha osoo hin taane shubbisaa garagaraa viidiyoolee garagaraa hedduu dalagaati jiranii egaa akka isaan hojjetaniin kan isin biraan ga'uutaa hordoftoota kee kabajamoo waan na waliin turtaniif haga ammaadha guddaa galatooma like share comment godhuudhaan na jajjabeessaa warroonni na jajjabeessaa jirtan guddaa galatooma nagaan jiraadhaa turtii gaarii